Jawaan kana namni beekee gadi fageenya waa'ee kanaa nuti isinii bimannee itti abdannu garuu kallattumaan waan kana sumarraa gara faraanii yoo dabarsee gaariidha asirraa dubbiillee isin dheeressuu hin barbaadu. Kallattumaan akkasii faraan irraa waan jiru isinii dheeressu akkasii yoo wal dhageenya gaarii ta'a akkam jettan? Bareedu? Ayyee akkasiiti. Kallattumaan gara faraanitti isin dabarsa. Hukumaa dhabuun yeroo hunda jechuudha. Namoonni daakuu dhiibbaa dhagaban nama tokko ta'etu bakka takka gahaa jechuudha. Akkuma miti wal laga ceetii jaamsan jechuudha. Wanti nu bira jiru namoonni hedduu yoo quba qabaate jechuudha. Waa'ee kanaa irratti qaama barattoota waliin hangafoota jechuudha. Namni nama dura jiru hangafaan karaa nama nu dura jiruu fi tokkummaa kanarratti wanti hedduun dalagamaa ture. Sehingga satu telegram itu diurutin banyak sih, cerai cuma sesuatu nama sebelum tidak terlihat ini baru nama itu biasa je. Telegram sebenarnya jadi telegram mereka baru kami usun juga mereka something mari je. Iya dan nama itu baru apa? Surat ya cukup lihat surat. Bahkan itu nama Euro amma itu. Kami itu racun nama itu dua orang kaya. Namun ni wah sembur mesa namun asyik India ada ni. Kadang ada ni doang kan ya ada ni. Komentar juga itu telegram berarti. Sanamun aku macam tu berarti itu angga kama wala pun itu kan juga pun baca. Warronnya ciri dia. Kan itu wala gare marin kama ni wala gare rakina jururat itu rumahnya dan kami. Polina dia mau kan ujar kan itu yang kami. Sanif telegram berarti makan grupi berarti tamul ata jejer. Amalee akkasumatti maqaan jiru waldaa barattoota mul'ataaya. Waldaa gamtaa barattoota mul'ataaya. Mul'ataa osoo hin ta'in jechuudha. Lamaanittuu akka ta'uuf maqaan kun laalamee irrattis dubbatamee mul'ataa kan jedhu kana mul'ata yoo jenne lamaanittuu nuu ta'a. Mul'ataas bakka ni bu'a. Mul'ata jechuudha. Kaayyoo qabnu sanis bakka ni bu'aa jenne. Sebenarnya makan pun mau gue jadi amma semak asa ni jadi aku semati. Wanti ini berbahasa jadi. Dokumen ada jadi. Dokumen buah ada kawa. Toko tahu enggak ni? Nama bakanya bakal dari ti nama taziru kan itu naga kan umam itu. Ayah sini saya kasih mana naga tani. Nama tu berarti uji soal naga tani. Asiron tahu tu senama angga ni pimpin juga jadi tu baru nama itu dalam benu ya. Itu walin bayin itu walwalalu direct walwalalu itu walwalalu sondain itu walali jam kamu bisa terakhir bu itu Mariana namni ni amat itu namni ni mat ayun simbain itu sehingga saya namda kau nani bayin namni sayun ay mat ayun bayin rapor itu semua tenis nama tak kayak macam namni sayun bayin itu anabis salpin itu Ayah namni sanis dipin berarti kesoma. Ero gammadun kau gitu. Karena nuti iftani ikimbonu dan tahu gitu. Iftani akan nama toko itu ikimbonu dan tahu. Walbe udah. Ikimbonu dan tahu gitu. Namni kayak apa kan dekasi kau gitu. Bona kaja aja. Bona gara-gara rumah kawan. Kibrisan kamalasan usun deh. Turun mau usun deh. Nama kayak tahu kan gitu. Namnu pun nama kayak jawan deh. Ayah nama tiga apa ni perlu namanya timbul. Sinamun mutimon nama bakai tu dia punya juga. Namanya zero muda na ada kapa mewasa. Bakare dah kurut. Nama fi dah kurut. Nama fi wala kurut. Yo asa itu. Namanya mungkin muda na tak kada binyu. Wana ada di nama muda itu. Sani muda no nak kasih saja itu. Jiracung badi miti. Panggari dah itu. Jalan tadi siningkun namanya garu. So tiyadin singkun nama kita, lakin ini sosma tiyadin nama kuna.
Muuxannoon akkasii gaafaan itti nama qunnamu. Ama fakkaatu malee barumsa irraa argannu waa guddaa. Gaafa waan akkasii agartu jechuudha. Waa yaaddu jiru jechuudha fuula duraa. Hubannaa namni waan saniin arginu qaburru jechuudha. Ati haa arge kanaatu irra caala jechuudha waan akkasii bira. Saniif nuti nama waa hubachuu danda'u jechuudha. Deddeemuun keenya hubannaa dabalaa. Kanaaf hubannaa kanarratti immoo jechuudha. Waldaa kana eega hundaa'ee booda jechuudha. Duuba isaatiin namoota baratee jiru. Beekumsaan nu caalan jechuudha. Nuti immoo jechuudha. Qixa dandeenyutti kan nuti deemu. Qixa dandeenyu nama ifii olii achumatti iddoo osoo hin ta'in jechuudha. Bakka takka gaafaan itti hawwuu feetu. Gaafaan itti gahuu barbaaddu bakka jirtu tattaaffii ati gootu jechuudha. Saniif bakka kana nuti waldaa kana keessatti gufuu jira jechuudha. Rakkina adda addaatiin nama qunnamuu danda'a. San hundaa'uu maaltu akkaan ifi bira dabru nama godha jechuudha. Obsa. If dura beekuunis akka bira dabartuu nama godha. Asii illee namni tokko amma asii hanga laga kanaa gad deema yoo ta'e karaa kanarra waan jiru nama hin beekneefi laga kana guuteema karaa kanarra bakka torban nama dhawanii achii booda immoo bakka daabaa jechuudha. Takkaa bakka qabeenyaa bakka kanaatti baataa yoo jedhanii namni tokko immoo kan hin beekne jechuudha. Bakka tana dhahichaan ganaa jira rakkina kanaatti jira kan hin beekne ta'ee lamaan isaanii waliin deeman jechuudha. Dhahicha beeku sun jechuudha. Dhahicha lama yoo dhaawame jechuudha. Sadaffaa sana eeggachaa deema. Maali jennaan sanis dhaawameetiin bira dabra. Afuraffaa gaafa bira ga'us sadaffaa gaafa dabru afuraffaa eeggachaa deema. Shan gaafa eegalu maal jedha? If duuba deemuu bira if dura deemuu xura naadii olaanii beeka. Osoo laalaan itti hammaattee illee yoo dadhabee illee laalaan sayyoo itti hammaattee illee if dura lamaan naafee lamaan sammuu ittiin barame. Garuu if dura odeeffannoon qabne isaan maal ta'a? Lama gaafa dhawame jechuudha. Lama bira dabee sadii irrattis gaafa dhawame. Afur dhageettis gaafa numa dhawame jechuudha. Aanarraa haftu jedhu wantummaan sanuu aanarraa haftu. Maal taa'ee ni deebi'aa jechuudha. Afur geemiree silaa sadii hafaaf torba dhoofu. Osoo bakka barbaachisan hin geenye maal ta'a? Akka silaa itti dhiyaatee jiru if booda deebi'e jechuudha. If dura hubachuu dhabuun dhiibbaa akkanaa qaba jechuudha. If dura hubachuu dhabuun dhiibbaa akkanaa qabaatu jechuudha. Wanti nuti if dura beekuu qabnu immoo maali? Waldaa kana keessatti rakkinni uumamuu mala. Waan hin uumamu jennee amma calgoonee dabarus inafu waan ta'eef if dura beekuun jechuudha. Wanti kun ammas yoo kan dhiibatu ta'e waldaan kun ijaaramee bakka takka yoo geemmoon ati immoo irra dabartee jechuudha waldaa kana. Waldaa kana gargaaraa yoo dandeessu jechuudha. Nama gargaaruu danda'u yoo taate dhaloota si boodaatti waldaan kun gargaara jechuudha. Achi mutiyoonii fi bira dabarteessu jechuudha. Mutiyoonii fi ati bira dabarteessu jechuudha. Itti haajamuu yoo baatte nama itti haajamuu. Dantaa ifii qofa osoo hin ta'in dantaa dhaloota nu boodaa laalee jechuudha. Waan nuti fi godhachuu barbaannu qofa osoo hin ta'in. Kunii fi har'a ka'ee hundaa'ee wanti kun jechuudha. Tirachaa deemu. Dhimma goleen itti silaaftee dadhabdee jechuudha bakkaan ga'u. Dhaloota si boodaa waan kana bakkaan ga'u jechuudha. Seenaa keessattis giseen fi ilaalamu qaba. Yeroo hedduu yoo ni ilaaltan. Namni tokko kan faarfamu. Nama faarfamu jira mire nama bakka guddaa ga'e abaluu bakka guddaa ga'e jedhanii ilaalan. Akkasumas nuti nama iddoo ilaalu jira mire. Namni kun hin jiru jechuudha. Wanta inni keessa dabre yoo ni ilaalte jechuudha. Akka ati faarsitu hin gahu. Akka nuti faarsinu kanaaf jechuudha. Osoo ni fiilmi jechuudha. Rakkachaa osoo deemu. Maqaa kana fudhachuuf deemee deemu namni kun. Rakkina kana booda jijjiiramni akka jiru garuu ni beeka. Saniif jechuudha nuti wal beeynee walis barree yaada waan adda addaatti jiraamre. Anis ammoo waan dhaguu qabu. Kabiraatis waan isa guguu qabu. Namni biraatis waan isa guguu qabu. Waan akkanaatti jira. Namoonni keessa yaada adda addaatti jiru. Yaadni akkasiisa waliin baafatamee jechuudha. Yaadaan wal hubatamee eega yaadaan wal hubatamee booda jechuudha. Namni hundi eega wal baree booda akkaataa itti waliin adeemamu irra kaa'amee jiru. Akkaataa itti amma fakkeenyaaf muuxannoo adda addaa namni qabaachuu danda'a. Dhaga'ee ta'uu danda'a. Harkeetis ta'uu danda'a. Muuxannoo gisa namni tokko bakka takkaa ta'ee bakka takka gaafa ga'u seenaa qaba. Seenaa keessa dabree qaba. Seenaa akkasiisan gaafaan fi agarree dubbifnu ija takka ijaan garuu waan irraa baruu jira. Barumsa akkasiisan ammoo barree kanuma deemnu osoo hin ta'in irra hanga nu fayyadu jechuudha. Bakka nu fayyadu suni keessaa fuunee itti fayyadamu. Muuxannoo akkasii qabus jechuudha. Muuxannoo isaa agarsiisan kanniitu muuxannoo qabu nama waliin qoodee jechuudha. Akkuma amma jiru kanatti carraa yaadaa kan namee jechuudha. Maaltu akka ta'uu nurraa barbaachisa.
wanti karaa kaayamini jira garuu karoorri jechuudha. Wanti nama hunda keessa jiru san baafatanii waan uwwisaan kan namni takkaan itti waggaa jennu dhoo isaa osoo hin ta'in jechuudha. Ifaa bilisatti wanti jiru ta'uu qabus dubbatamee wanni ta'eef jechuudha. Achii booda akkaataa dura bu'aa godhamee jechuudha. Dura bu'aa sanitti itti aanaan godhamee nu keessaa qoreen godhamee jechuudha. Mariin yeroo hunda akka jira. Cinaachi laafaa yoo inni tokko uumamu ta'e as keessatti cinaacha laafaa sana akkaataa itti awwaalamu cufamuu danda'u jechuudha. Egaa cinaacha laafaa fi dhoohifatamee jechuudha adeemamu. Kabraa waldeenii ammas gaafa inni jiru dhaabbatu jechuudha. Iccitee qaba. Waldeenii hojummaan falee iccitee qaba. Iccitiin inni qabaatu fa'aa ittiin milkaa'u jechuudha. Iccitii gaafa jennu waan inni gurra siimoo osoo hin ta'in iccitiin illee waan silaa tokko jidduutti miti. Kaburraa qofa osoo hin ta'in nu jidduutti jechuudha. Fakkeenyaaf galma gahuu qabu barbaada wanti kun. Waldaa gaafa inni fi dhaabdu jechuudha. Bakka takka gahuu qaba wanti jechuudha. Deemee akkanumatti waanuma bakka itti dhaabbatu hin beekne takka osoo hin ta'in jechuudha. Fakkeenyaaf waldeenii kun yeroo guddatutti gargaarsa harka qalleeyyii ta'uu mala jechuudha. Bakkaanii fi hawaasni jechuudha dhalataan naannawaa keenya jechuudha. Wanti miseensa waldaa kanaa nama ta'ee jiru hundi jechuudha. Yoo kan rakkatu ta'e waldeenii kun cinaa dhaabbata. Namoota silaa sammuu bilchaatoodha. Ammoo rakkina tokko hojii bakka silaa gahuu barbaadu san irraa hafu jechuudha. Cinaa dhaabbatee akkaaniif bakka takka gahu godha. Akka takka akkaaniif gahu jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko baratee irraa iskoolaarshiippii harkatee haalimu. Yeroo harkatu sanitti maallaqa isa barbaada. Maallaqa ittiin deemee baratu sun yoo hin qabaanne ispoonsara hanga ta'uufiitti jechuudha. Sadarkaa olaanaadhaatti. As keessaa namni tokko rakkatee rakkina adda addaatiin jechuudha. Rakkinni namoonni jechuun malee yeroo isaatti waan adda addaatu jira. Amma fakkeenyaaf buusiin jiraachuu mala jechuudha. As keessa buusiin jira. Buusiin sanis akkamitti isinumarra kaa'amee osoo hin ta'in akkaataa madaalu waliin mari'atamee hangana baatiidhaatti motorbaanitti dubbatamee laalamee buusiin godhama. Buusii sana dachaa hanga deemu jechuudha. Yoo ni ta'e kan sadarkaa barnootaa bakka biraa ta'us akka barsiisutti. Akkaataa yoo jiraatu ta'e akka inni baratutti. Bakka takka akka gahuu danda'utti galii san irraa bahaa fi deemaa jechuudha. Akkasumatti akka dhaabbata tokko jechuudha. Waldaa gaafa jennu akka biyyaa hojjetu. Maaliif jenna? Faayinaansii qaba jechuudha. Nama maallaqa kana to'atu jechuudha. Maallaqni kun akka itti guuramu qaba, akka itti bahu qaba, akka itti to'atamu jechuudha ammas. Miseensinis ni hordofu. Gabaasni ni godhama jechuudha. Waan malaafaa akkanumatti haasawamee biraa deemamee galamu osoo hin ta'in jechuudha. Hedduu guddaa ulfaataadhaas jechuudha. Waan kana immoo ogummaatti qabaannee osoo hin taane wal bira jirraan nama tokko miti namni waan kanaan jedhu. Nama tokko yoo taate jallattee karaarraa qotuu malte nuti nama jechuudha. Namni barate kabiraan duubaan hedduu jira. Karaarra wal qajeelcha. Bakka nuti dabne kaan dhorkaa. Bakka kaan dabnetti immoo kaan diriirsaa jechuudha. Hangaanii fi bakka barbaachisu san gaamu. Achi booda sadarkaa gadaanaa kanarratti jechuudha. Isin keessa namni tokko yoo inni akka ture rakkinni garaagarummaa qaba. Rakkinni hamaa yoo qabu ta'e yeroo balaa adda fakkeenyaaf isin keessa namni haa jennu godhini yeroo makiinaa yoo qada'u ta'e karaa irratti abbaan isaa achi baasanii maallaqa hidhanii wal'aan hin dhaqqabu jechuudha yeroo sanitti haalattama sanitti maallaqa barqaa dhabuu danda'a. Yeroo keessanitti waldaa kanarraa fudhatamee jechuudha. Baasiin sana fudhatameeti akka hin ciiletti. Tajaajila barbaachisu san kan. Namichi sana immoo harka qalleeyyii takka bakka nama dadhabaa yoo ni fide jechuudha. Waldeenii sana akka mari'atee jechuudha. Qoree qabaa miti qoreen sana mari'atee gabbuusee hanga takka isaa dhiisee hanga takka kabalaa jechuudha. Gargaarsa waan akkanaa godhuu barbaanne. Akkaataan itti karoorfamee jechuudha. Gubbaarraa takka jechuudha. Qabraa barnoota irratti jechuudha. Barumsa irratti waa'ee bineeldaa qofa osoo hin ta'in waa'ee galii waa'ee maallaqaanii qofa osoo hin ta'in jechuudha. Barumsa irratti akkaataa itti namni wal gargaaruu danda'u wal maxxanfachuu irratti yaadne. Wal maxxanfachuu irratti barumsa irratti. Barumsa yeroo jennu boqonnaa basii namni ni gala. Yeroo galutti bakka biraatti amma naannawaa jiraannu kanatti namni hedduu wal cinaasatti yoo ta'e barattoota isaanii gadi ni cinaasan. Ni qo'achiisanii qo'achiisuun sana immoo nama qo'achiisuufis bu'aa qaba, haa qo'atuufis bu'aa qaba. Haa ka'umsatti yoo rabu ifdura baraa deemee jechuudha. Akkuma reefu jennee sana odeeffannoo ifdura hubachaa deemu. Yeroo inni waldeenii kun hundaa'utti jechuudha. Namoota dandeettii qaban sana asirraa fuudhee filatamee asirraa
waggaa kanaaf abaluu fi abaluu barumsa kana waan kana hafannan dandeettii namuu adda adda qabaan barattoonni achi gaditti hawwasan jechuudha sadarkaa gadii irra jiru yeroo boqonnaa galuutti barumsa akka argatan jechuudha muuxannoo akkaanii fi dura argatan hawaamsa akka ta'u if duratti akkaanii barattoonni san fakkeenya nu godhatee deemu jechuudha namoonni gatafan san eegasii booda barataan san irratti waldeen uumaa godhe nama asirraayii kan mindee'awan qaccarrii jechuudha qaccarrii maallaqa kan kaffaliin malee maallaqa kaffaluu jiraachuu dhabuun qaccarrii akkamii jira garuu abalu waan kanarratti abalu waan san irra jeeqe kan achi booda barattoonni achitti abansa muuxannoo argatanii bakka guddaa takka ga'anii achi wanii barra raatee bakka takka ga'uu dadhabde isaanii jechuudha namni ifi kufe ilmaaniin keessaa baa jedhu ilmaaniin kufe garuu kufee jira jedhu saniif nuti bakka jirru tanatti jechuudha saniif bakka jirru tanatti jechuudha namaan nu booda jira haadha abbaan nuun keessaa ba'uu barbaada nuti immoo hanga dandeenyu tattaafachaa gaafaan itti nuti laafnetti immoo nama nu dhiibaa dura nu dhiibuu danda'u tokko boodaan tajaajila nu qabanna bakka wal buusaa jirenya akkasuma bakka wal buusaa kana kaan bakka buusa kana kaan bakka buusa kanaaf bakka wal buusaa akkaanitti jennuuf wanti kun hundaa'ee jechuudha akka mariin akkaanitti wal agarru godhame kanarra dheeressuun barbaadu yaada jechuudha kajiraatu fudhatamee ammaaf asinumatti hin deebisan tartiibaan jechuudha waan jiru haasawanii achi booda booda batti goonee xumurra